ربو ما قولي برتين يتن أستاذ ايه والله ربي قولي ما نومت وربي فاليما لي إلما ما ايه سمو والله تيسا وانو تقرتي فولدرا اتيادات الرئيسات رب ما في دي كارور لفنو قاين وطولش مالي سابو چيلا فقاية وربين طولشار كربي خيسا جرو نمبر ليسن جرو أبدا واميك رد لغاني دردما منافقني رد لغي مقابل ليس وانا الدادات أسرانو قلتولا والجالنا نوتي غندا والبين اسلام امت والبينا افانو مرو مواسا والبينا مالي ايه نيوتو امارا في غرتي سلتيرت والبيع انت كوالين بيع الحمد لله نعم Indaga mana orang kaya? Mungkin saya sarung sadar lah kali. Rabbi sesuatu jalan. Nindaga ya? Anwar. Indaga mah. Sheikh Muhammad Sani wajini ada lagi yang mau maju tani Sheikh Muhammad Sani Sheikh Muhammad Sani ada lagi itu bersabak ya ada lagi ya Masya Allah wallahi edung gambari wa mana gammaci sai wallahi gambari Masya Allah ada lu fayro cura dio di mani ya sirra numa to yake sai barga fa sandi mani Ramadan nabi rasulullah Rabbina ganu fa fi duga inshallah amin amin mali ya Allah gammacun kana jalun jiru Njuru ya jawab dah wallahi jaddi ke san kuni gosti ke san kuni gosuma gubbara ebbifame natti fakkaata Rabbi no aybisu masha Allah da Masya Allah Rabbi sina jallati sinis kawanne no wanno jirtan onne taysan dukkumne munafiqama manin qabin Rabbi wal nufidi alhamdulillah jada والله لازم ايه والله كم تسا ربما وليك بيت دينا وفي دين تمسة مالين اللي وان ما برتني في استاذ تانو ما بيغ ربي اسم برسيسي كنيسة اساسن كاين وان ما نمني براتو علمنا او في بيت دلغي علمنا ما كانت دريسيس وارچرامه كرغتني برچا برسيسو سبحان الله ربي نما فريف كنا بيغ نوما براتي كاري بكم وايتي مدبي كان ما تاو جرو غيا توك قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت جو دبه مسجد خيسا تيمون صافي مجويتو علمي رب تخنه والله لقا كيسا ايه والله جرى ربي انه كان نوتو تين فايدا مما لي وانغدا انا ما ميك ربي علمي تكنه وما تيجي دبيت او جرا جماعه اني قرتي جامعه ميك براتي خنا ممكن تاو جلوس مو جرابر والله فوجما الدنيا ده مشغوله عالم ميك جرابر والله لقا كيسا سبحان الله لقا كيسا nama ajaibatin berarti sekarang berarti kara asyarat na coba kare buyu motor pun salah coba wallahi ajib ما لي في سالات من مال جدا قبضنا الدرب ثاني والله لازم ان برسي سن برضو بس حول ما الدنيا تنبي زي تعجب سبحان الله عجائبه سبحان الله يا رب نجانا باساتي جرو الدنيا نجانا باس يا إلهنا يا خالقنا يا رازق tokko namo oomisha ofii gartee namni san beeku ajaa'iba ايه والله باك غرغرا ربي انما دا باك برباد انما قد ربي انه امجي سبو ورك انا اول الاسلام مت يا ربي انه عبد امين 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 اما سبتي دبره فرنجي تو الله mana kiyadu te baita ajib wo huma sani kana rawa bekhun warra wahiru jira guya sambata akana demani faranji dawa go cyclan balbalna mara deman mana kiyadu fan shayi ke chefe tuman करते हाथी माना वरका रहा होते को तायते नहीं बैठा सिद्धे आइए والله بقول نما تكان تكيت يوحنس ما ديقدم ورجع ورزيدم ورتربا دنا في لوكاس جها ورلما سن كانوا مان واو هنگا إسا جرا لما ولد تبوسيتين ada toko ada film toko garte na umakan masai bolin dia mani sebelum dari dakwah dia mani koran kufri ta gatte isa shay bolin dunia hangkang gare lamani tadaba se wollol te bebo wow duga khet wow jatti bar ha hangka bible kheme fit अच्छी भाषा गूगल ही सेना हंका अच्छी भाषा
Wow. Jesus ni amantan. Akkasuma jedhani. Wow jedha. Unbelievable jedha. Jechuun waan gartee dinqisiisa kun waan ajaa'ibaati jedha. Kana asirra jira. Kabiraatiin dabalaaf. Wow ma jedha. Kana takkaa qaraanii koolleejjiidhaa itti ba'anii waamata kana namni harkisee jiru. So hanqas takka fudhatanii ani Muhammad qofa wangeela irra barbaadanaan jee achi booda waan waliin jennee telefoona fudhatee jarri wallolaa karaa akkasii makiinaa isaanii waliin deeman haqiiqata. Achi booda natti dhahee gartee islaamummaa Muhammad eessa barsiiftanii naan jee websaayitii adda addaa kanneen Google irraa yaani YouTube irraa gartee waa'ee Nabi Muhammad warra comparative religion barsiisu cufa itti kanneen akkasitti awulsii naan jee gartee islaamummaan akkas taanaan bareeddudha. So akkasii uummata akkasitti salphoo wanni garaa laafaadhaan wanta jiru waa dubbisuun gaarumati alhamdulillah. Keenya maali keenya bari raajii jedhan santu mataa kana baneetiin mataa hidheessine mataa baneemoo mataa hidheessine hin jedhu. Bir ijoollee afaan Oromoo beeku dubbisuu hin dandeenyetu wangeela sii hiikatiin jedha bir. Kun namummaadhaan kun fooniin kun lafeedhaan isa kana Oromiyaa yama keessa jiranatti fakkaata biyyuma keenya qofa natti fakkaata waan. Keenyuma. Lafee fi foon kun. Boqonnaa takkaan arkin ofii dhufee oguu naa kan hin jirtu yoo kan ta'eef siifini kasin joo tokko kanoo abjuu hirribaa keetu. Wallahi. Naa kenni siin jedhee ati kennitee fi sii kabar. Hin jirtu jedha waan akkasii wangeela hin jirtu jedha. Ati kannitee benaan sii galtee waan itti fadhanii beektaa siin jedha. Tafsiira koomentaar mataa ammasitti yeroo san diinni naqaa beektaa. Hin jirtu naan hin jenne eebboo. Ada yusan rumah tak dapat bar. Ijoollee bar siyyuu kan beekne bakka isaatu kan beekne isin kennitanii keessanii isin xaartanii kennitanii fi erga jettaniin booda anatu sii kaadha dhageeffadhu isiniin jedha hafuura qulqulluun hiikamaa kun. Hafuura qulqulluun bakka wanni sun jiru kan inni mini hiikaa biratti dhufa laa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi gara nama rokkobsan wallahi lazim. Subhanallah. Abbaa caaliitiif rabbi haala fisu kooflaan si fixxanii hin jirtu hin fudhatta duraan hin laala siin jaabar hin laala siin jaabar Rabbi isaan akka jechuun sanuma kadhannaaf yaa akkan abbaa caalee Rabbi isaan akka jechuun amma xiqqoo si wayyama qabnaa bara Abu Mu'aaz gaafa duraa haga gaafa yeroo dura jalqaba TikTok kana seenuu sanirraa duraan beektanii isaa azaan gooti ijoollee. Wangeela barreeffatanii fidanii jirtanii jiran amma xiqqoo si fudhatanii jirani. Fudhatan yaa. Ammas dabalataan yeroo san beektanii dubbisuma kanan beekan namnummaan beeku hin jiru. Akkanatti oli gaddeeman malee amma immoo alhamdulillah homaan jedhan amma xiqqoo si. Miskinummaan maallaqa keenya kamar pada mesum bakal. Rabbi halafis. Rabbi halafis. Abbaa caalee kunis qilleensa lafarraa qabe. Amma shahaadaan qilleensa irra jirte irra qilleensa dhugaarra. Bakka juusii dhugna. Eenyutu as mee Yesuus kamtu xayyaara irraa wangeela lallalabe. Nanti jawabannya Abu Mu'aaz amma. Masyaallah. Insyaallah. Saudi dah kasih bira jiru kon mau Sudani. Mencari yang ada kitab atau kabar resep si satu itu. Oh, masyaallah. Umri daerah Dujarin. Amin jadi dah. Akas. Barakah Rabbi Tiago dong. Akas barakah Tiago. Rabbi barakat Tiago. Amalnya aja jebesun. Barakah Tiago tu. Mal tu jira mal, sinjela bunu. Kafirin jiru era. Kafir kan nama nubira ture bara. Susu. Nagartu. Naga kam Fayyaz. Maaf dani. Maaf agatan argem behna. Abu Tala. Ayya. Member ninjira mete. Alhamdulillah ninjira. Jirtu. Galgala jirtu. Galgala jirtu. Oh maaf galgala jirtu nih. Baga wal argina. Amin amin wal man wa kamsin. Nashata. Da awan isna waqtate. Mshirra isna fakkaysate.
Dirree keessan irra taphachaa jirra rakki. Soosoon shaadaa jechuun jirti mee haasofsiisa jidduudhaan. Suusumo. Qilleensa irra shaadaa qabachuu deemti isiin amma xayyaara irratti. Suusu. Laa galgala jechuun jirti mee haasofsiisaa mee. Hin dhufna galgala biyyuma jirru irra. Ni jirtaani galgala? Abboo rabbi na jiraachisu kee kana irratti shaadaa ta'e irratti yaa rabbi nu najjeese. Xayyaari nagaa. Xayyaara meeqa abbaa dabala kana. Bakka isaan kudha. Abboon atti bilbilaan sagaleen illee taatu. Yoo nan hin jiraanne irra si deebiseen si qabsiisa. Ayyoo. Guyyaa shaadaa qabatte wal keessa gallee bar dammaramte shaadaa wangeeluun hojii lallabuu ati bilchaattee jirta duraanuu rabbi si haa laaffisu inshaalla abshir rabbi nu haa jiraachisu. Hundi warri garee shaadaa irratti argamuu qaba ta'e tana. Abu Talha. Abi baga wal argine rabbi jecha isin jaalladha. Amiin bakka nagaa agarsiisee mana kaayirii rabbi isiniif haa taasisu. Shabaaba addoon jaarsa wayii fakkii xiyyaatiin sisee bar. Bar jaarsumadha jaarsa ijoollee fakkaatudha. Gana. Abu Talhaan bare ijoolleedha Abu Muaz. Ustaada bara hundi si maqaa nama guddaa ofitti baasee jennaan nama guddaa fakkaate malee bare ijoolleedha bara. Ustaada wal akkasumas yoo turree bar dur jaarsa wayii agartee abbaa kiyyarra guddaa tokko. Wallahi dhuguma sagaleen kiyya kun akkana furdataa miti isaa. No baay'een akkanuma ijoolleen bolbee Kiyya garuu furdaadhaa bal sagalee. Sagalee miti kan ka Abu Talhaadha maqaadha malee. Abu Talhaa wagguu jedhamu maqaan nama guddaa wayii fakkeessa beeku. Ani kiyya shakkiin qabu ilmoon biyya gurguddatte isin kana maqaa guddaa xalaa kana. Talaa bin Abdullah kana irra keessanii rabbi isin haa gargaaru maashaallah. Kana namni inuma sodaata kanaafidha. Baga jiraattan jabaattan qaba. Gartee gurmeessa kallattii. Abu Muaz, ani akkamidha lalaalame? Ani akkamidha? Ganaa namni? Ati maqaan kee namni gabaabaan hin beeksisu Abu Muaz. Dulloon bar ati abbaa ilmaaniitillee atu ilmoodha. Abbaa caalii jennaan womu biraa se'amma namni abbaa ilmaaniin se'u. Abbaan caalii xiqqeema fuula qophoraa malee bareedaa wajjin. Egaa nama jabaa baratti. Maashaallah umrii sana dheeressu hundi keessan Utuu gara namni gara sanatti dhalate bada Abu Talha abbaa caalii jedhama malee lafeen dulloomu namni gara keenyaa sun. yaadarraa ibar. Daa'ima nyaatanii. Waa nyaatan deemma lafa keessaa qotatanii nyaatan. Kasta innaaraat. Ta'innaaree laata. Deemsa kana hin dadhabu beektaa imala tana deemu. Asirratti waan biraan Namni warri masanaa kun maal ta'u beektaa? Waan ta'u beektaa ganda hundaa. Ini mujadeen dhiise malee ustaaz, ini mujadeen dhiise malee bara biyya jiraatti. Tokko hin nyaachisa, tokko hin obaasa. Biyya jiraachuun murteessaadha. Abbaa ustaaz Hamdiyyuu maal ijoollee seetii ijoollee? Guddichi karaa amantaa nabiyyootaatti karaa amantaa rabbiin tokkicha biratti fudhatama qabutti nama waamu barnoota isaa kennu kuni yuutuuba qaba beektu. Barsiisonni keenya irra caalaan ustaazonni keenya irra caalaan beeksisaa hin jirru nuti haa beeksifnu warri dhageettii qabdanii warri foloorsii gurguddaa qabdanii akkaawuntii yookiin chaanaala yuutuubaa sana beeksisaa isiniin jechuun barbaada. Warri viidiyoo hojjechuu hin dandeenye viidiyoon hojjedheen jira piroofaayilii koo jala seenaa tokkoffaarra jira sana diyuut gochuu dandeessu. Warri dandeessan ammoo ofuma keessan sagalee keessaniin viidiyoo hojjedhaa. Abdii Muusaa wani nama asirratti si dabarsuu barbaadu asumaan yookiin immoo garee shaadaa jalattas mukaa liikii ijoolleen baay'een liikii na gaafatanii dhaqanii sarchi godhanii barreessuu namoonni hin dandeenye liinkiidhaan seenuu barbaadu waan ta'eef namoonni baay'een liinkii na gaafatanii Abdii Muusaa yoo dandeessatis liinkii piroofaayilii kee jala kaadhu yookiin immoo isuma guddaa sana akkaawuntiidhuma garee shaadaa jala nu kaa'aa liinkii yuutubaa sana miiliyoona tokko galchina jedhamee chaalenjiin jalqabameera hundi keessan chaalenjii kana irratti hirmaadhaati viidiyoo hojjetame sheer godhaa.